jira nazallamee jira akkas na godhe kana na godhe jedhee takkaa takkitti anamaan irraa haasa'ee hin beeku ammallee wanni na haasofsiisu hin jiru. Anaaf amaaniin gidduu wanti jiru daa'imman dubartii miidiyaa kanarratti baatee dhimma jaarsa ofii jaarsi kiyya kana na godhe sana na godhe jettee haasoitu sigalee mi dubartii dhiira barbaaddu yookaan ammootu nama waan hin taane barbaadu yookaan ammoo abbaa warraa ofii ta'e hiikame nama bultii barbaadudha. Ani kaayyoon kan koo ilmaan kan koo galmaan gahachuudha malee yookaan anamaanii miidhuu yookaan ammoo isaaf hammeenya yaadu ani yoo hammeenya amaanitti yaade sigalee hadhaa miti aniif inni waggaa lama kan gargar baanee jiru. Sigalee waa baay'eetu jira yoo haasofnu jennee an akka nama biraa yookaan maallaqa wayii barbaade yookaan ammoo namni giiftiidhaan sappoortii na haa godhuudha beekamtii wayii barbaade dubartii asirratti fakkeessitee haasoftuu miti. Akkuma daa'ima shansan garaa kan kootti baadhadhee dahee iccitii mana kootiillee akkasumatti hin qaban. Nama kana bultii waliin ijaarran walii taane ta'uu baanne waan irratti aniif inni walii ta'uu dhiifne anaa fi isaa fi rabbiin uumetu beeka. Ilmi namaallee warri biyya kana keessa jiru parsantii 90% dhugaan eenyuun bira akka jiru ni beeka. Ana meenya isaallee asirratti hadhas borus wanni naan haasa'u hin jiru. Maknaatum namni kuni abbaa ilmaan kiyyaati. Akkasuma ammoo waan gara ilmaan kiyyaatiin natti dhufe amaanii mitiyaan haadha kiyyaayyuu yoo taate hin dhagahuuni jechuudha. Ilmaan kiyyaan daqiiqaa 5 of biraa dhabuu hin barbaadu. Ilmoo kiyyaan akka namaa fayyaa guutuudhaan ilmaan kiyya haammadhee koosifadheeti bidhaate hamma daa'ima qabdi. Jaartiin kan kee ilmoo kee akka isin itti si guddisaa jirtu ni beeku. Jaartiin kan kee hirriba gaarii raftee cinaacha gaariidhaan raftee daa'ima tokko ofitti haammattee hirriba gaarii rafaa hoosisaati ka isin si guddiftee asiin si geessa. Angaruu jechuudha. Egaa guyyaa ilmaan kana argadheetti sa'aatii 6 rafee hin beeku hadha ilmaan kiyya waggaa 3 deeman. Ummata Oromoo biyyeen ulleesima waliin rakkataa turre Oromoon kulleesima waliin rakkataa turre illeesima waliin rakkataa turre bal ilmaan kun ilmaan baajanni mootummaa iyyuu hin dandeenye rabbiin sitti kennee sun kennaa rabbiiti alhamdulillah jedhi kan lubbu. Jechuun walumaa galatti waan asirratti yaani hadha si kaleessa si amaan kana na godhe sana na godhe wanti nan jedhee miidiyaa kanarratti dubbadhe hin jiru. Miidhaa kan koo madaa kan koo eenyu akkana miidhe maaliif akkana miidhe maal akkana godhe dhofkadheetan ijoollee kan koo guddifachaa jira malee angabbee uummata Oromooti yaa Oromoo amaan akkana na godhe sana na godhe yookaan ammoo sittillee sitti bilbilee bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee an nama tokkotti iyyuu namni itti madde hin jiru. Ijoollee kiyya akka inni jedhu sanatti miti kan inni narraa fuudhe. Sigalee mi ilmaan ammoo an fudhadhee jalaa hin baane gaafa duraa akka inni na dhiisee bee hundi keessanuu ni beektan bara 2023 ji'a tokkoffaa keessa isatu anaaf daa'imman manatti nu gatee bahe bara 2023 ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa an ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha. Aniif inni turree gargar baane wanni an asirratti gabbayee haasa'uu hin barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti suuraalee babbareedaa jecha babbareedaa takka amaan kan na godhe san na godhe dee uummatatti illee gabbayee naasofne ilmaan kana ammoo maal akka nyaachisaa jiru maal akka obaasaa jiru anaa fi rabbii fi isa qofatu beekaa jechuudha. Isatu na gargaara kophaa kiyya ilmaan kana guddifachaa jira. Amma bar dubbii sanii waan taree miti amma nu guyyaa waan tareen haasofne yoo ati guyyaa amma ilmaan kiyyaa isatu eda dhufee koomantiidhaan na tuttuqee jennaan miira keessa seenee waan ilmaanii haasa'e malee an amaanuu narraa fudhate hin jenneen ilmaan kiyya narraa fudhate. Amma dubbiin amma laalli ina waa tokko jira amalli dhiiraa jaartii nikaya haadha ilmaan shaniitii miti jaartii duraa wal lolanii wal dadhabanii gadhiisan kana yoo kophatti erge beekta inni naaf amala dhiiratti kun amaanin qofaa miti eenyumaayyuu jechuudha jaartii mamma yoo si bira jirtu hin barbaanne tana yoo si bira deemte ittiin haarta beekta. Amma inni koomentii si tuquusan hin gaafanne amma dubbii ka qabsiise maa inni ilmaan kiyya narraa fudhatanii an firan qabuu nama na dubbatu qabuu si miira keessa galee boottee tiktookiin irratti darbee jira laayif irra jira. Koomentii jala dhufee hundi bakka namni laayif jiru haati shanee maal taate achumaan gidee laayif irraa bayu viidiyoo kunnatti erga kunnatti dawwal achumaan silkii kee qabu silkii haarawarraa jijjiiree ganama kana subii irribaa ka'ee ammaan itti dawwalan kaasuu irribaa ka'ee naa dawwala silkii siifuu ergeen si dawwala cufa.
achumaan kabucee hiriyaa ta'eeti erga jedhee naa ergasitti itti dawwale mungkin silkii kiyyan beekneen kaafne dawwalaa dhaqe amma alaa kullaan ijoollee kun bakkuma ijoolleen jirtu miti akka uummanni taraaga ilmaan kun ilmaan Oromoo hundaati duraa asirratti rakkoo bal'oo in fudhatti amma jedhee akkasiin jechuu barbaadu ani akkasiin jechuu barbaadu kunoo amaan ilmaan kee dhabuun barbaadu namni dhabeetiin jedhe hin jiru inni illee Allahu alam garaa namaa rabbitu beeka bilbila leen akka raan jedhetti akka laayib irratti illee jedhetti nama ilmaan si dhooggatuu barbaadu sillee dhoysuu daqiiqaa takka barbaadu miti haguma nama irraa kophaa turee san hin yaade siin jedhee fuudha sigalemi simatu itti kenne yaade siin jedhee eegas yaadan baare siin jedhe sigalee miti akkuma reef siin jedha bilbilaan siin jedha ammallee ilmaan kee ati haadha ilmaaniti haka irraa qabdu sigalee miti ilmaan tun siin tolti malee amaanin hin toltu sigalee miti haadhumaan bareeddi ilmoon haadhan qabne hin daalachatti osoo garallee quufte sigalee miti ilmoon haadhumaan toltu irra jirtu fayyaa qabdu daa'ima tanaatiin tun sigalee miti ilmaan kee waan sin hooggatullee natti hin fakkaatu waan akkasillee irraa dhageenne yoo kafa shakkitu taate mootu yeroo laayib irraa baate naadan wali anatu walitti isin fida akkaataa itti waliin isin lamaanuu ilmaan keessan guddifattan haala mijjeeffadhaa ilmaan keessan waliin guddifadhaa mataa garagara hin dhiibatinaa siin jedhaa jira bakka tanamaa irraa dheetta. No, anillee bara homaa hin jenne bara ani ammallee ani bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee ammallee sitti himachaa hin jiru. Namatti illee himachaa hin jiru. Garuu inni akkasiin haasa'ee miti akka namni tokko beekte dhugaa jirtu yoo haasa'e ani yoo haasa'adhu jedhe madaa baay'eedha kan hin qabu. Ani fakkeessee illee bo'ullee hin barbaadu si galee ilmaan kana dhugaadha rabbitu naa kenne. Uummata Oromootti illee yoo gabbee himadhellee uummata Oromooti yoo rabbii gaditti suma kanatu iyyuu uummata gara fuuldura uummata Oromootti na fidee uummanni Oromoo bu'aa bu'ii baay'ee naa waliin dabala. Hadhas boruu fi ani uummata Oromootiif jecha wanni iccitii mana kiyyaa baasu hin jiru. Amaan kana na godhe sana na godhe wanti hin jiru hin jiru. Laakiin amaan na jala jirta gaafa ammoo an iccitii kan kee gocha ati anarratti illee ilmaan kan kee irratti illee raawwachaa jiru. Jechootii naan jechaa baate si galeemi na jala jirta. Gaafan an ragaa hundaa waliin sii maxxanse ammoo atuyyuu ni beekta. An hamma homaa waan tokko kabajaa uummata Oromootiif jecha. Gaafa biyya faranjii deemtan maxxansitaa dhiisi. Kanaafuu baay'ee ilmaan kiyya nagaadhaan kabajaadhaan naa deebisi. An ilmaan kiyya malee jiraachuu hin danda'u. Ati hin dandeessu. An ilmaan kee irraallee sin fageessine hin ilaaltu siin hin jenne ilmoo kan kee maaliif akka sirraa fageessa? Atillee ni beekta. Rabbillee ni beeka. Jaarsotiin biyya kana jiranullee hundi isaaniitu hin beekani waan ta'eef. Ilmaan alaaf fi fidaadhiisi bakka anarratti eessa jirta manni kee eessa? Dhuftee fudhata mootii miti. Dhufee fudhadha rakkoon qabu ati yoo irraa naa fuudhu. Anaaf si fuudha bakka anarratti dhiisi ilmoo. An barsi sodaadha malee ammaan hin sodaadhu bar. Adda jedhaan inni abbaa naan jedha wal saalfanna bara anaaf hamaa wallahi. Oma rabbii walitti isin hadheesse follaale malee bar wallahi kaayiroo kana keessa siifu ani isin har'a walloltanii fi miti. Takka asitti hin dubbanne namni miskiinni akka amaan jiru amaan bar nama diina fira ofii addaan hin beekne jechoota namaatu addaan isin fageesse yoo ta'e malee warabba alkaaba. Nama firaaf diina ofii addaan hin beekne mucaan kun abbaa ilmoo keetiitii hin cubbifamta. Atillee waan tokko dhiirri mungkin waan akka dhalaa kana minaaminiin kun minaamin jiraatu mala sunduma hunda kun manatti akkatti anaayyuu jaartiin zayti kun cakcak jedha gilee gastii kanarraa beersi jedha naan jettu hunda bakka yoone nagar dhiisi azanii kana ofirraa siifuuti wallahi. Dhiiruma hunda shaamuu qabu. Beekaa barani koo hin beekaani nama akkamii nama akka ta'e koo hin beekaan amma sittoo wanti. Beeka amaan wallahi kaayiroo kana keessa dura wal beeyne. Hunda kee durarraa wal beeyne bara. Hoomanti isaatti baasa ofiin dhufee na arrabsee baranumaa hin jenneen jennaan waan ilmaanii haasa'e malee ammas waan amaan haasa'aa hin jiru garuu akka gargar baanee jiru kisbiitu beekan addas borus amaan nama badaadhaa kana na godhe san na godhe dheenaasa'u laakiin gaafa nan haasa'e ammoo isaafuu bareedaa miti garuu an addas borus hin haasa'u kabajaa uummata Oromootiin muknaatum namni kun abbaa ilmaan kiyyaa waan ta'eef hammeenya isaa haasa'uu baadhee homaa bu'aan naa buusu hin jiru. An kaayyoon kiyya ilmaan kiyya guddifachuu ilmaan kiyya galmaan gahachuudha malee iccitii ijaarsa kiyyaa inni kana na godhe sana na godhe dhe haasa'uu hin barbaadu. Garuu isatu dhufee na tuqeennaan waan ilmoo kiyyaa haasa'e laayivii ammoo isa sin haasoyitanu namni mummuree na erge malee anamma waan isaa hin haasa'u.
Amaanuu narraa fuudha hin jenne narraa fuudhanii firan qabu jedhe malee ammoo akka inni haasa'u sanatti walii galteedhaan amma laalee sii deebisaadha malee ani ijoollee kiyyaan daqiiqaa shaniif of biraa dhabuu hin barbaadu. Muknaatum ani ijoolleen kiyyaanaaf waan hunda kooti. Isaafillee akkasuma haqa isaallee dhoskaa hin jiru ani. Garuu ammootu haqa eenyu akka qabu aniif inni wal beeyna bakka. Anaafisaaf rabbiin qofatu beeka waan anaafisa gidduu jiru. Malee anammeenya isaa addas barus nama kamittuu dabarsee hin kennu. Hinaasa ulleen yoo haasa'e ammoo waan Muqabiibuuti yata haqa san tarabbii sarra biratti dhiifadha. Kana mammootu yoo danda'e isinii yaalaala yoo dadhabe mootu ilmaan kee anarratti dhiisi. Anatu iyyuu bara dhayinee fi fuudha keessan isinii fidna. Isin nama ilmoo takkaaf lama walitti qabuu miti. Nama ilmoo shan qabu. Oromoon bara abdii isinirra kaa'ee jira miliyoona 70 gara miliyoona 100tti ol guddachuudhaan amma nama meeqatu abbootiin qabeenyaa warri warshaa garaagaraa fi Afrikaa garaagaraa qabu kun abboo ijoolleen sun nu haa daggamanii Oromoon nu haa baay'atu nuti waan barbaachisu mana godhaa fi naan jedhaara yoo mucaa ijoolleen hin barbaanne tabiraa itti fuuna kutaa hundarra akkatti nagarataa jiran siifuuti. Jesti fataa baay ijoollee keetiin yaadin yoo laayif irraa baate kunoo naadaa walii wallaahi ishii waada